العبدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا من تبرز الشمع أركفون كم ناجرتن بقجراتن الرسكا وان أجائبات بخوتن قبل في فيديو نما قدسي سودا مي تيني ولي سمبرسي سمجانكو كان نجرو أسوما رياض بيا سعودة عربية كيسا أكو منما كميو دلغة تجرين ساجي جرو بيا بيا مي ولو مالال sinimmo wa hunduman du'aida fi share gochudan video kana sirritti share gotani gargaarsa barbaada mucaan wallahi gargaarsa barbaada abba daa'ima lamaati maqaan obboleessa keenyaa kun abdii shi abdurrahman jedhama bakki itti dhalate godine jimma ciroo afataa bakka jedhamutti dhalate jechuudha egaa erga biyya kana dhufee bubbulee jira turee jira jechuudha asuma jiraataa jiru asumatti bultii hore ilmaan illee hore abbaa ilmaan lamaati mucaan kun deemsa keessa ani qaamaan hin beeka nama nyaatee quufu naman seene jechuudha wallahi laazim nama miskiina garuu ka arra kan inni irra jiru kanuma isin agartan kana jechuudha paralyzed ta'ee jira nama hin beeku ilmoo isaa hin beeku warra isaa hin beeku haati warra isaa biyyuma kana keessa irratti homaa gochuuf hin dandeenye mucaan hakima mustashfaa mootummaa keessa jira namni dhaqee gaafatu namni tabboomu hin jiru isinumna akkasii hin qabdu haati warraa'insa kanaafu kaa isinimmoo mee sheer godhaati mucaa kana qaama dhimmi ilaalatu jechuun barbaachisu namni kamuu dhimma keenya kooti jedhee namni kamuu dirqama keenya baannu nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gaadha keessatti ijoollee riyaad jirtan amaana rabbiiti mucaa kana mustashfaa lakkoofsa mustashfaa malik salmaan jira lakkoofsa kutaa 17 keessa jira jechuudha keessatti abdii geetaachoo abbabiyaas jira sheer godha biraangaati innis peejii guddaa qaba waan ta'eef mucaa kana dhaqee ilaalee akka inni gargaarsa gaa argatuuf akka inni gara biyyaa galee biyyatti wal'aansa gaa argatu akka gootaniif kabajaa namoomaatiin isin gaafadha jechuudha lakkoofsa akkaawuntii namni gargaaruu barbaadan maqaa daa'ima isaatiin jira rayuuf abdiiti 1000 shan duwwaa sadii duwwaa torba torba lama shan torba kun akkaawuntiidha lakkoofsi waatsaappii kiyyaammoo dabalataa na gaafachuu barbaadan duwwaa 966561236 duwwaa 3 warra isaatis waliin qunnamsiisuu nan danda'a kanaaf rabbiif jecha sheer godhaa du'aa godhaa fi tsalooti godhaa fi adagaa kana rabbi isiniin jedha wassalamu alaikum wa rahmatullah